ayyaana haadholii waliin kabajna show gooftaa si haa galatu maalin tura nooree show hundinuu qixatee amma teenyee gaa waaqayyoon galateeffannaa. Naguma bakka hojii akkam jirti? Akkamina gaadhaa? Itu mana sini ego dhuftani show akkam jirti? Noora bakka hojii keenya taa. Laayitaana gaa akkam isin bagayyaana geessan? Show gooftaaf ulfinna ta'u. Waaqayyo nu gargaaree kun akka kanatti akka isa kabajnuuf moolitti nu qabe waaqayyoon galateeffanna. Ishoo waaqayyo eebbifamu guyyaarraan nu jedhu. Har'a sagantaan kan eenyu ture? Sagantaan kan meetii natti fakkaata. Meetii kan jedhani sagantaan? Sagantaan irra kan koodha. Waaqayyoo haa galatu. Anis baay'ee gammadeeras narguu koo fayyaatti nagaatti waggaa kanas deemnee wal arguu keenyaaf baay'ee natti toleera. Har'a guyyaa haadholii waan ta'eef nuunis waa'ee haadholii haasofnaa jechuudha iddoo kanatti. Haadholii wangeelarraatii hojii guddaa hojjetanii amma yoonaa seenaan isaanii haasa'amaa jiru waa'ee haadholii gabaabsinee waan xinnoo mari'anna nuunis akka guruupii keenyaatti jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti waa'ee Aasteer gabaabsinee waan xinnoo ishee dubbanna. Aasteeri mucaa haadhaaf abbaan qabnee turte. Mucaa Mardakaay jedhamu wasiila ishee biratti kan guddatte mucaa rakkattee guddattee turte jechuudha Aasteer. Garuu Aasteer simboo argattee mana mootummaa keessatti simatamtee ol galtee erga mootii taatee booda hojii Aasteer hojjette irraati wanta nuyi barannu ogummaa isheenitti saba ishee oolchitee ogummaa isheenitti lammii ishee dhaabattee ogummaa isheenitti mootiitti dhiyaatte Aasteer irraa barannaa jechuudha. Innis Aasteer maal goote Haamaanii mana mootummaatti yeroo hundaa deddeebi'aa ture. Mardakaay wasiilli ishee immoo nama mana mootummaa jala jiru ture yeroo hundaa. Yeroo inni ba'ee galu Haamaaf hin sagadu ture Mardakaay. Sababa kanaa Haamaan hin gadde isa balleessuudhaaf isin karoorfatee jechuudha. Haamaan gaddee isa duwwaa balleessuuf hin kaane Yihudoota hundumaa balleessuudhaaf ka'e Haamaan yeroo san. Dubbiin kuni Aasteer bira ga'e Haamaan gadduusaa wayyaa gaddaa uffachuusaa Aasteer dhageesseedha sagalee Waaqayyoo naatee lafarraa baddee jedha sagalee Waaqayyoo. Naatee lafarraa baddee Aasteer maal goote fiiddee mana mootummaatti ol lixne. Ogummaa ishee jechuudha. Jalqaba irratti wanta isheen goote anis guyyaa 3 nan tsooma sabni koos guyyaa 3 naaf haa tsoomu jette Aasteer. Sana booda namni kadhannaa qabu akka humna qabu beekti Aasteer. Ogummaan ishee sinidhe iddoo kanatti namni kadhannaa qabu akka simboo qabu beekti Aasteer. Sabni hundumtuu ishee duukaa akka tsoomuu fi isheenis namoonni isheef ergamanis guyyaa 3 akka tsoomanii fi tsoomii labsitee jechuudha. Sana booda mootii fuulduratti dhiyaatte Aasteer. Yeroo mootii fuulduratti dhiyaattu simboo argatte kadhannaadhaan deemte waan ta'eef jechuudha. Simboo argattee isa dhattee garuu sabni koo badaa jira lammiin koo badaa jira jetteen dubbanne ammayyuu Aasteer. Iddoo dubbattu waan dubbattu Aasteer nama adda baasattee beektudha. Hubannaan ishee ogummaan ishee jechuudha. Mootiidhaan dhattee nyaachisa koo irratti naaf argamaa siif Haamaanii jette. Mootiinis tole jedhee nyaachisa waamtee mana isheetti nyaachiftee jechuudha. Sana booda ammas guyyaa lammaffaa irratti ammas deebi'aa kottaa mana kootti argamaa nyaachisa koo irratti jette Aasteer. Haamaan hin gammadee mootittii fuulduratti simboon argadhee jedhee hojii isaa Haamaan immoo mana isaatti hojjechaa jira. Fannoo qopheessaa jira Yihudoota balleessaa jira. Aasteer amma kana smaartiidha bakka amma karaa isheen deemte hundumtuu karaa nama ajaa'ibsiisudha. Akka sanyii ishee Yihudii taaneen dubbanne Aasteer amma har'aatti mootiin hin beeku namni beeku hin jiru. Of dhoksitee jiraatti turte. Aasteer guyyaa lammaffaa irratti garuu nyaachisa ishee irratti mootiitti dubbatte. Aniif qomoon koo baduuf jirra. Aniif qomoon koo dhumuuf jirra. Waa'ee kanaa maal jetta mooteette? Ogummaadhaan mootiitti dubbatte. Karaa isheen deemte guyyaa madhageesse sana naatee fiiddee mootiitti hin galle. Nuunis Aasteer irraa kana baranna. Qomoo keenya oolchuuf, mana keenya oolchuuf, jireenya keenya oolchuuf jalqaba irratti
kadhannaa qabaachuu Asteer irraatii baranna. Lammaffaa irratti immoo piroosesii isheen itti deemte, isteeppii isheen deemte, darajaa isheen baate, isa jalqabaarra jettee isa dhumaarra hin jenne takkaatti suuta fixachaa deemte dubbii ishee. Asteer irraa wanta guddaa kana barannaa jechuudha. Namatti tolamti. Kan biraa immoo poointii inni lammaffaa immoo hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 36 kan jirtu dubartii Taabiitaa jedhamtu tokko tureedha sagalee Waaqayyoo. Dubartiin kuneedha sagalee Waaqayyoo guyyaa hundumaa yeroo ishee hundumaa wanta gaarii hojjechuudhaan dabarsiteedha sagalee Waaqayyoo. Nun yeroo keenya guyyaa hundumaa maal hojjechuudhaan dabarsina? Dubartii kanarraati wanta gaarii hojjechuu bara. Isa caalaa immoo afaan amma jennuuni diizaayineradha. Dubartiin kun akkasinii galuttan jedhe hojii harka isheedhaan hojjettee hiyyeessota nuffisti turte. Sana booda gaaf tokko dhukkubsattee yeroo isheen duutu hiyyeessonni waa'ee isheedhaa fi Phexrositti iyyan wayyaa isheen hojjetteef itti agarsiifatan kana isheetu nutti uffisee kana isheetu naa godheedhaan itti agarsiifatan. Hojii gaarii isheen hojjette umurii dheeresseen du'aalleen kaafamte. Hojii gaarii nuti hojjennu obboloota koo Waaqayyo nuuf kaffala. Umurii nuuf dheeressa. Nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a hiyyeessa gargaaruun. Sa'atii keenya guutuu wanta gaarii hojjechuun wanta Waaqayyo nuuf kennu nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu karaa isheen hin beekne Taabiitaan duutee Phexros jilbeenfatee kadhatee ishee du'aa kaase. Hiyyeessonni itti boo'anii jechuudha. Nama dhibu Waaqayyo waan dinqii hojjetamni nuunis kanarraa barannaa jechuudha. Isa dhumaa immoo wanta gabaabaa Dibooraan sinitti himu. Waa'ee Dibooraan abboota firdii boqonnaa 4 irratti argattu lakkoofsa 1 kaaftanii. Dibooraan eewu turte beektu raajii turte. Ittaansitee saba Israa'eliin gaggeessaa turte. Kan biraa haadha seeraa turte. Loltuu jagna turte. Nuni wanta nuyi ta'uu hin dandeenye hin jiru haadholiin. Jandariin keenya wanta nu dhawuu hin jiru. Dhiirarraati wanta adda nu baasu hin jiru. Inni dhiiraa sodaatennaan Dibooraanii an garuu tan baay'etti lolatti. Kanaafi nun wanta barbaanne ta'uu dandeenya. Biyya gaggeessuu hin dandeenya. Haadha seeraa ta'uu dandeenya. Loltuu jabaa ta'uu dandeenya. Raajii ta'uu dandeenya. Namni tokkodha an qofaa koo kana hundumaa ta'uu nan danda'a. Isinis obboloota koo kana hundumaa ta'uu hin dandeessu. Namatti tolamti. Kennaa addaa Waaqayyo nuuf kenneera. Jandarii wanta nu dhawwu tokkoyyuu hin jiru. Dudduubatti wanta nu deebisu hin jiru. Kanadha sagalee Waaqayyo keessa koo kaa'ee eebbifamtanii jedhee yaada. Nan dheeressine. Baay'ee barnoota guddaadha gooftaan si eebbisu. Waaqayyo si eebbisu dhageenyatti jiraachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaaru. Amma immoo itti fufnee Waaqayyo maaliin waaqessinaa yoo dhaabbannes yoo teenyes yoo jilbeenfannes hundumti isaayyuu ulfina Waaqayyo fida. Guyyaa har'aa sanu ga'ee baroota keessatti baroota hundumaa keessatti harka qabee sanu dabarse Waaqayyo oolmaa Waaqayyo yaada. Keessa keenyatti Waaqayyoon hin galateeffannaa. Waaqayyo si haa galatu. Sababa kee jiraannee siin har'a geenye jennaa Waaqayyoon hin galateeffannaa. Guyyaa addaa kana sanuuf kenne baroota keenyatti harka nu qabee yommuu nuti laafnutti sanu jabeessee yommuu abdii kutannutti abdii sanuuf ta'e attaman dagadha oolmaa kenne Waaqayyoon keessa keenyatti hin galateeffannaa. Jireenya keenya Waaqayyoof laannee hafuura keenya Waaqayyootti hiine gooftaa keenya sar'aan nu ga'ee galateeffannaa. Olmatina folte
Hojiyato jette Yamunta iyadu Olmatina folte Bayina radarba Hojiyato jette Yamunta iyadu Olmatina folte Bayina radarba Hojiyato jette Marti gujaran Bagorana wamte Muchakona jiti Ofitna simate 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 Ataman dagada ishati doluma mitokona fate yemutikoma jalala sargera Thank you.
galanni waaqayyoof haa ta'u ammas itti fufnee waaqayyo walii wajjin nu waaqessinaa.
Bekta, amma si jaalladhu.